dubbatu rakkatee birrisaa si kan jaallatu isaan argaa qabsinaa taanoo mana keessa waan gaarii dhaga'eeru haara qalbii gosinaa ta'ee sinaanis nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u saba waaqayyoo iddoo jirtanitti akkam jirtu galanni waaqayyoof haa ta'u ani maqaan koo Faarfataa Mangistuu Baqqalaa jedhama namoonni baay'een bara 1996 qabee gammaatti karaa faarfannaatiin kan na beektanii jirtu jedhee yaada egaa akkuma namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaa na gaafachaa turtanii faarfannaa kee lakkoofsa tokkoffaa isa 1996 maxxanfamee argachuu barbaanna jettanii faarfannaa san argadhee YouTube koo irratti gadhiiseen jira kanaaf namoonni hundumtuu YouTube koo Singer Mangistuu Baqqalaa Official isa jedhu seentanii subscribe gochuudhaan faarfannaa kana achirraa argachuu dandeessu gara fuulduraattis yoo waaqayyo nu gargaaree hojii biraatiin walitti deebi'uu waan dandeenyuuf YouTube koo galtanii subscribe akka gootan like akka gootan share akka gootan waaqayyo nu gargaaree waan beekuun waan dandeenyu ayyaana waaqayyo nu kennee wal akka tajaajillu isiniin jedha ayyaanni waaqayyo iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu nagaa waaqayyo keessa jiraadha ulfaadhaa eebbifama.